Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa kaleessa kenneen waboon Harargee manneeffachuu isaa hubachiise. Haala kanaan dura eegamee hin beekne yeroo ammaa kana waboon Harargee keessa socho'aa akka jiru gabaasichi saaxileera. Humnoonni mootummaa caasaan mootummaa Baha Oromiyaa keessa sochiin waboo akka hin jirretti gabaasaa turan. Haalli kun gaafa isaan baasuu diduu baran amma ifatti Harargee keessa waboon jiraachuu mirkaneessaniiru. Kunaamoo dubbii fayyadamaan feesbuukii walaabuu Jiloo guyyaa 5 dura barreesse mirkaneesse. Ibsi raayyaan ittisa biyyaa kaleessa baase Harargee keessatti sochii waboo hangam jabaataa akka jiru agarsiisaa jedhameera. Raayyaan ittisa biyyaa akka jedhetti ajajni Bahaa qindoomina humnoota nageenyaa naannolee ollaa Itoophiyaa Bahaa waliin ta'uun garee Shanee Kadiree Daawwaa godina Harargee Bahaa fi daangaa naannoo Somaalee godina Shinniilee socho'aa ture irratti duula waloo raawwachuun qulqulleesseera jedhe. Ibsi waraana Itoophiyaa irraa hubatamutti waboon Harargee keessa socho'aa akka jiru hubachiisa. Raayyaan ittisa biyyaa hamilee waraana isaa eeguuf jecha ibsa faallaa baasuun ka beekamu. Kanaan duras Wallagga keessaa waboo dhabamsiifne jechaa utuu jiranii gabaasa adda addaa osoo baasanii waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa humna isaanii ol ta'u irra gahuu danda'uun isaa hubatamaadha. Hawaasni waa'ee sochii waboo Baha Oromiyaa haalaan keessa beeku waraanni bilisummaa Oromoo Harargee fi Arsii keessatti bifa bittinnaa'uu hin dandeenyeen deebi'ee ijaaramuu isaa himaa jiran. Sochiin waboo waggoota dheeraan dura Harargee keessatti beekamaa akka ture shiraa fi daba wayyaaneen naannicha gadhiisuuf dirqamee ture. Waggaa dheeraan booda naannichatti deebisee gadi of dhaabuun waboo hawaasa gammachiiseera. Fayyadamaan feesbuukii walaabuu Jiloo kan dhimmoota Oromoo irraa barreessuun beekamu aarsaa guddaan kaffalamee naannaa sanatti waboon humna jabaan deebi'ee akka ijaaramu taasifamuu guyyaa 5 dura himee ture. Erga qabsoon hidhannoo Oromoo biyyatti deebi'ee waraana Oromoo Baha Oromiyaa keessatti gad dhaabuuf baay'ee hawwaa turre jedha walaabu. Gatii guddaan itti kaffalamee aarsaa guddaan baafamee nama jajjabaatu dhimma kanaaf kufee jedha. Dhumarratti obsa cichoominaa fi bilchina qabsaa'otaa fi hooggansaan milkaa'ee ka jedhu namni kun Baha Oromiyaa keessatti waboon diinni warraaqsuu hin dandeenye lafa qabateera jechuudhaan walaabuu Jiloo guyyaa 5 dura feesbuuka isaa irratti barreesseera. Sababa Baha Oromiyaa jabaatanii qabachuun barbaachiseef qabxii 4 kan kaneeru walaabuu Jiloo teessuma lafaa, qubsuma uummataa, tinnisaa fi leecalloo qabsoo fi qabxii 4ffaa irratti ammoo namni kun akka jedhetti ujummoonni gadiinaa isa guddaatu achitti argamaa jedheera. Afran kana didiriirsuu namatti barbaachisu hin barbaachisu ka jedhu walaabuu ka duraa irra waboo mariin araaraa gadi taa'uuf humni isaa isa duraa ture irra baay'ee dachaan dabaluu isaa haalaan ibseera. Marii nagaa irrattis humni isaa hangam akka ga'u waan agarsiiseef mootummaa Itoophiyaa kokkee qabee waan gaafate argachuuf amma hiree bal'aa argateera jedha. Humni waboo yeroo marii Taanzaaniyaa taa'amerraa amma dachaa hedduu dabaluu isaa barreeffama isaa kana keessatti walaabuun caqaseera. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo itti adeemaa jiru kana utuu arguu gola keessa deddeemee uummata gowwomsuu yaalurraa marii nagaa san irratti waan gaafatame tole jedhee waraanatti xumura gochuu qaba jechuunis walaabuu Jiloo barreeffama isaa keessatti caqasee ture. Akka namni kun barreessetti yeroo ammaa kana mogoleen mootummaa akka guddaa hin tarkaanfannetti kokkeen isaas akka bilisummaan hin argannetti qabameera jedha. Namoota dhiyeenya faarse bulaa mootummaa ta'aniif ergaa akka dabarse walaabuu Jiloo hidhaamtoonni haaraan aktiivistummaan lola dhaabsisuu akka hin dandeenye hubadhaatii lola dhaabii marii nagaa fudhu jedhaatii mootummaa gorsaa jechuun ergaa isaa goolabeera. Barreeffama kana walaabuu Jiloo feesbuuka gubbaa maxxansee guyyaa 4 booda raayyaan ittisa biyyaa kaleessa ibsa baasee naannoo waboon Baha Oromiyaa keessaa qulqulleessineerra jedhe. Itti gaafatamaan kutaa duulaa ajaja Bahaa Koloneel Tawaldee Takiluu akka jedhetti miseensonni Shanee 15 Harargee Bahaa Naaqarsaa, Kombolcha, Meettaa, Langee, Adilaa, Gooroo Guutuu, Jaarsoo fi Cinaaksan akkasumas godina Somaalee godi Baashinillee dhagaa cabsaa daandii guddicha Jibuutii biyyooleetti sochii taasifameen booji'amuu isaanii ibsa isaa keessatti eereera. Ibsi waraana mootummaa akkanaa jedhu malee hawaasni naannichaa ammoo haleellaa waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu tureen waboon humna mootummaa hedduu haleeluu isaa himaniiru. Akka mootummaan jedhe naannicha keessaas ka dhabamsiifaman utuu hin taane sochii waboo naannicha keessatti amma gadi dhaabbatee jiru ka duuba hin deebine ta'uu isaa himaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoos yeroo garaa garaatti ibsa kennaa jiruun Harargee keessatti walleenjisuu irra ga'uu isaayyuu himeera. Riphee loluurraa gara naannicha manneeffatee qubsuma tolfatee moolaa leenjii walaanaa bifa haaraa ta'een saaqqateetti saaqqachuu isaa ibseera. Uummanni kana dhugaa ba'as jira. Haalli kun sochiin waraana bilisummaa Oromoo akka jaalmarroon jedhe
suutuma suuta miila mootummaa jalaa haaraa akka jiru adeemsumaan itti siqee Finfinneetti marsee kokkee qabee akka jiru gabaafame. Mootummaan garuu xiyyeeffannaa waraanaa kana dhowwachuun dhimma kana gabaasuurraa of qusachuun kijiba isaan of dhaaduuf faarsee bultoota haaraa Feesbuukaa fi Tiiktooka gubbaatti ijaarrachuu jabeesseera. Oduu itti aanuun daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii irraa maallaqa hirachuu irratti qondaalonni mootummaa waan wal dhabaniif balaan baaburaa akka mudate himame. Tibbana balaan baaburaa hamaan Itoophiyaa keessatti mudachuun gabaafamaa ture. Sababa balaa sanaa irratti maddeen keessa beekan gabaasa baasaniin maallaqa achirraa argamu hirachuu irratti lolli gaggeessitoota mootummaa gidduutti dhalachuu himan. Qondaalonni PP daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii qircachuun madda maallaqaa taasifachuu irratti wal dhabuu fi sababa kanaa balaa mudatee lubbuu namoota 15 dabarsuu isaa ibsan. Balaan kunis qaqqabe baaburicha waggaa dheeraaf ka tajaajila kennaa turee fi dulloomaa ta'uurraan akka ta'e himameera. Maallaqni gara biliyoona 2 ta'us saamamuu odeessi kun ibse. Daandiin durii Itiyoo Jibuutii kun waggaa 20 dura akka tajaajila dhaabu taasifamus waggaa 2 dura xalayaa ministeerri maallaqaa Ahmad Shiddee barreesseen akka eegalu taasifameera jedhan. Daandichi malaamaltummaaf ka saaxilamee fi qondaalota bilisiginnaa 2 gidduutti ka qircame ta'uutu himame. Haala kanaan pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed daandii baaburaa mi'eessoodhaa hanga Dirree Dhaawaatti jiru yoo fudhatu, kantiibaan magaalaa Dirree Dhaawaa obbo Kadir Juwaar ammoo daandii baaburaa Dawaalee hanga Dirree Dhaawaa jiru dhuunfachuutu himame. Adiinni baaburaa Awwaash gara Dirree Dhaawaa akka hin jirre kan hime maddi kun qondaalonni akka Mustafaa Mohaammed qarshii biliyoona 2tti gurgurataniiru jedhe. Maallaqni guddaan kun qondaalota naannoo Somaalee gidduutti wal dhabdee uumuudhaan torbee tokko oliif ajandaa ta'ee turuu isaa himame. Boodarra dhimmicha dhoksaan ukkaamsaniirra darbuu gabaasni kun akeekeera. Daandii baaburaa Dawaalee hanga Dirree Dhaawaa obbo Kadir Juwaar akka hojjetu ayyamuun torbanitti qarshii 100,000 lakkaa'aman irraa argachaa jiru jedhame. Oduu keenya birootiin balaan konkolaataa Shawaa Bahaa Olanciteetti lubbuu ogeeyyii fayyaa galaafate. Balaa konkolaataa ogeessota fayyaa godina Arsii irraa gara Yuunivarsiitii Harimayyaatti imalaa turan irra gaheen ogeessonni fayyaa godina Arsii 7 lubbuun darbaniiru. Waliigalaan balaa kanaan ogeessonni 9 lubbuu dhabaniiru jedhame. Itti gaafatamaa itti aanaan waajjira eegumsa fayyaa godina Arsii obbo Muhammad Qaasim madda oduu kanaa BBC'tti akka himanitti balaan kun barii roobii kaleessaa qaqqabe. Ogeessota fayyaa ogummaa adda addaa qaban buufataalee fayyaa godina keenyaa irraa carraa barnootaa biiroon fayyaa Oromiyaa kenne ergatanii gara Yuunivarsiitii Haramayyaa imalanii jedhan. Ogeessonni kunneen konkolaataa deddeebisa uummataan nama 28 ta'anii turan ka jedhu balichi halkan roobiitti bari'uu naannoo sa'aatii 10tti qaqqabee jedhaniiru. Balaa kanaan ogeessota fayyaa godinichaa akka ta'an namoonni 7 lubbuu ka darbe yoo ta'u, namoota hafan irraa ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan qaqqabuu himan. Balaa kanaan ogeessota godinichaa 7 alatti kanneen godina biraa irraa ta'an lubbuun ka darbe jiraachuu odeeffannoo qabaachuu seeran. Balaa konkolaataa naannawaa magaalaa Olanciteetti qaqqabe kanaan lakkoofsi namoota lubbuun darbee 9 ga'uu BBC'n gabaaseera. Ogeessonni fayyaa balaa kanaan miidhaman hospitaalota Adaamaa fi Finfinneetti yaala argachaa jiraachuus himame. Balaa konkolaataa ogeessota fayyaa irra qaqqabe kanarratti ibsa gaddaa ka baase biiroon fayyaa Oromiyaa ogeessonni kunneen qormaata fooyyeffannaa barnootaatiif gara Yuunivarsiitii Haramayyaatti imalaa turuu eere. Biirichi ibsa isaatiin tajaajila ogummaa isaan hawaasa isaaniif gara laafummaa fi jaalalaan osoo hin qusatin of kenniinsaan hojjetaa turan bara baraan seenaan isaa yaadataa jedhe. Biiroon fayyaa Oromiyaa ibsa gaddaa baase keessatti lakkoofsa ogeessota fayyaa balaa kanaan du'anii fi miidhaa qaamaaf saaxilamanii hin ibsine. Odeessa keenya itti aanuun Koongireensiin Federaalawaa Oromoo ajjeechaa suukanneessaa godina Shawaa Lixaa naannootti lammiilee nagaa irratti raawwatame cimsee balaaleffate. Mootummaan itti gaafatamummaa nageenya lammiilee tiksuu baachuu dhabuu isaas cimsee qeeqe. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo ibsa ejjennoo addaa baaseen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa naannootti lammiilee nagaa fi qulqulluu irratti ajjeechaa jumlaa onkoloolessa 9 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa raawwatame balaaleffateera. Gochaa gara jabeenyaa fi ammeenyaa kanaan haadha dhiyeenya kana deesse dabalatee lubbuun namoota 25 darbuun gadda guddaan nutti dhaga'ameera jedhe. Ajjeechaa suukanneessaan kun duula walitti fufiinsa qabu kan lammiilee Oromoo irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jirudha jedha. Gabaasa amansiisaa miseensota keenyaa fi
jiraattota naannichaa irraa argameen akka mirkanaa'etti haleellaa kana raawwatan hidhattoota finxaaleeyyii maqaa faannootiin gurmaa'an kanneen naannolee daangaa Oromiyaa fi naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa keessa socho'uun uummata yeroo dheeraaf dararaa turanidha jedhe. Gochi hamaan kun kan duraan naannummaa sanatti cidhaa irratti raawwatame dabalatee qaamni mootummaa dirqama heeraa isaa bu'uura jechuun nageenya lammiilee isaa kabachiisuu dagachuun kan agarsiisudha jedheera. Mootummaan dhimma kana irratti callisuun isaa akka fudhatama hin qabnedha kan jedhu KFO'n uummanni aanaa noonnoo yeroo hedduu mootummaan akka isaan eeguuf iyyatanis qaamni isaan dhaga'uu dhabamuu isaa hime. Jiraattonni akka jedhanitti mootummaan meeshaa waraanaa seera qabeessa harkaa qaban hiikkachiisaa, hidhattoonni finxaaleeyyii garuu bilisaan meeshaa hidhatanii akka socho'an ayyameeraafi jedha. Gochaan dagannaa qaamolee mootummaa kun miidhaa uummata irra ga'aa jiruuf itti gaafatamummaa isaa baachuu akka dadhabe agarsiisaa jedhe. Akkasumas naannicha keessatti nageenya dhabamsiisuun humnoota jeequmsaa fi walitti bu'iinsa sabaa kakaasaniif banaa fi saaxilamaa taasisuu dubbate. KFO'n yeroo uummanni keenya haala kanaan ajjeefamu calliseen ilaalu kan jedhu yoo ta'u, mootummaan lubbuu fi qabeenya uummata Oromoo eeguu dadhabuu isaan bulchiinsa gaarii fi dandeettii biyya hoogganuuf qabu gaaffii keessa galchaa jedha. Mootummaan federaalaa fi naannoo Oromiyaa battalumatti humna nageenyaa gahaa bobbaasuun hidhattoonni finxaaleeyyii maqaa faannootiin socho'an naannicha keessaa dhabamsiisuu akkasumas uummata aanaa noonnoo fi naannawaa isheetiif eegumsa waaraa fi amansiisaa akka taasisu gaafannaa jedhe. Ajjeechaa namoota nagaa aanaa noonnoo fi godinaalee Oromiyaa akka Wallaggaa, Arsii fi Shawaa garaa garaa irratti qorannoon guutummaan walaba ta'e hatattamaan gaggeeffamuu akka qabu ka gaafate KFO'n argannoon qorannichaa uummataaf akka ta'u akkasumas qaamoleen raawwii kana keessatti hirmaatan ajajoota isaanii fi deeggartoonni maallaqaa hundi seeratti akka dhiyaatan jechuun gaafate. Qorannichi dagannaa qaamolee nageenya mootummaasii fi itti gaafatama isaanii baachuu dhabuu of keessatti qabachuu qabaa jedhe. Qaamoleen mootummaa fi nageenyaa kanneen dirqama isaanii bahuu dadhabuun lubbuun lammiilee akka badu taasisan seeraan akka gaafatamanis waamicha dhiyeesseera. Itti gaafatamummaa dhabuun sadarkaa kamitti iyyuu fudhatama hin qabu jedhe. Oduu keenya birootiin Itoophiyaan Eertiraa waliin wal waraanuu hin barbaadu jette. Qondaalli olaanaan mootummaa Itoophiyaa Diinaa Muftii turtii BBC waliin taasiseen Eertiraa waliin lolatti seenuu akka hin feene ifatti dubbate. Miseensa koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa mana maree bakka bu'oota uummataa dura taa'aa garee michooma paarlaamaa Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa akka ta'an Ambaasaadar Diinaa Muftii turtii madda oduu kanaa BBC waliin taasisaniin Eertiraa waliin waraanatti seenuun fedhii mootummaa fi uummata Itoophiyaa miti jedhan. Haa ta'u malee tuttuqqaa fi sochiin seera qabeessa hin taane wallabdee ammeessu jiraatus gama Itoophiyaan fedhii fi qophiin waraanaa akka hin jirre himaniiru. Ambaasaadar Diinaan ulaa galaanaa dhabuun Itoophiyaa dinagdee, nageenyaa fi tasgabbii ishee irratti qormaata ta'eeran. Kanas ta'e sana ulaan galaanaa egeree biyyattiif illee akka murteessaa waan ta'eef kana milkeessuuf tattaaffiin karaa nagaa fi dippiloomaasii jalqabame akka itti fufu himan. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa gaaffii akka qabeessa seerri idil-addunyaa keeyyanni 1982 akka biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne qabeenya kanarraa fayyadamuu akka danda'an kaa'u nu deeggaraa jedhan. Xiyyeeffannoon Itoophiyaa gaaffiin kun karaa nagaan kennanii fudhachuu fi waliin guddachuun akka milkaa'udha jedhaniiru. Kanarraa kan hafe fedhiin humnaan biyyoota ollaa kamuu irratti dhiibbaa geessuu akka hin jirre ibsan. Itoophiyaan yaada kana jalqabamurraa kaasteera deddeebiin ibsaa turteetti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad dhimmi ulaa galaanaa argachuu waan hin oolle ta'uu eeranii kuka dhugoomu garuu karaa nagaa fi waliigalteen qofa akka ta'e ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee haalli kun Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti akkasumas waggoota muraasaa saammoo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti yaaddoo nageenyaa cimaa uumeera. Sababa kanaanis Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti seenuu malu sodaan jedhu dabalaa dhufe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa baatii fulbaana darbe UN'if barreesseen mootummaan Eertiraa fi gareen TPLF waliin qindaa'uun Itoophiyaa irratti waraana banuuf qophaa'aa akka jiran himachuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee lamaanuu himata kana haalanii turan. Xalayaan ministeera dhimma alaa sun Eertiraan gareewwan hidhattootaa akka faannoo maallaqaan gargaaruu fi jeequmsi biyya keessaa akka hammaatu taasisu himata jedhu of keessatti qaba. Ambaasaadar Diinaan gama isaanii yaaddoon jira. Tuttuqqaan gara walitti bu'iinsaa geessuus danda'us jiraachuu mala.
keessumaa sochiin gama Eertiraatiin seeraan ala taasifamu akka nageenya biyya keessaa booressuuf yaalu ni mul'ata. Haalli kun kan ishee baasus miti, kanaaf kana ifatti itti himnaa jedhan. Ejjannoon gama mootummaa Itoophiyaa jiru yaaddoo kana hambisuun lolli akka hin uumamne gochuudha jedhaniiru. Kanarra akka darbe balaan uummata irratti aggaamamu yoo jiraate mootummaan Itoophiyaa seera kabachiisuuf humna itti gaafatamummaas qaba jedhan. Ambaasaadar Diinaan carraawwan ulaa galaanaa kana karaa nagaan argachuu baay'een osoo jiru wanti gara sanatti isaan geessu akka hin jirre ibsan. Gaanfa Afrikaatti waraanni walitti bu'iinsi waliinii sochii garee finciltootaa fi Alshabaab taasisaniin wal qabatee waggoota hedduuf nagaa fi tasgabbiin irraa fagaateera. Siinaa keessatti Itoophiyaan iyyuu biyyoota ollaa hedduun walitti bu'uu kan yaadachiisan Ambaasaadar Diinaan bu'aan isaa beelaa fi duubatti hafiinsa qofa ta'eeran. Dubbii isaanii kanaan gaabbiin akka jiru akeekaniiru. Maraan martoo waraanaa beelaa fi gadadoo keessaa ba'uu barbaachisaa. Ammatti fedhiin Itoophiyaas ta'e uummata gaanfa Afrikaa ol ka'uudha, wal ta'uudha, rakkoo fi hiyyummaa keessaa ba'uudha jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.